kuno la Marcos gartani la Marcos sex in funny videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. hada jira la wanti profile sir Sabura ka manyo. tanimi ora daga mubarak janna war kita monar gin Aku apa kasih cuma lagi fadu. Mukti tak kasih sama dewe kan beta. Anim beka mukti ke sudah wal bena. Tim biya faranji kana jirti. Gare sanke sa sente bete. Esaga foi kutum dar bite kemana citar gare nani foto gare kenna makam yani ni dakai. Yoro raite te awala wada wanno senta jaranin. Aka irbu waiti pakenya ko warana senta. Marcos irol galcha agaya amma kakate ani website tana kese jiru ayer Marcos tasa kontor gaddu Ya, opales kayaknya nih gal cai. Dogora kan era di bisnis amra website kan cancel aku. sitter ge raja laga baddu Marcos nam dibba me gargate do jiru sitter ge baddu kotto se kijiba du gana gare tana website tana kese yon jireta yo motu jirate injiraje di adabas yetu Marcos nugal chanu kakachisa Marcos beji janu kakachisa nugal cha battu bilo ko rise na matru battu na bilo kaine ta Yo, lagi fat lu nutten te bare de tate wala nutte garsi gare sigal cina ini mali wanna kana tan jatti. Kami laga jira gara bekam. arra aise nu ketiti turumbatun si bilo kawan kana kam jetat Ay, lakiran ka abshir trumbadu my brother. He's my brother, bro. Ino boleh support mata sa disi. Mali ga inge ma. English pa ke no de TikTok ada TikTok no ada ba di single pa ke TikTok ada be madura. Iso kera kinan ka wa ingili fa naso. Ingili fa betam bara kita kana ba. We know, bro. We will talk with you, okay? Don't worry. Mula iya support nata na. Aga kabar. Oromonyo masay. By the way, TikTok ingafa ingili fa ke understand the godo. Detect this godo. No, saya no bar khayo ra raga bara sin no de vetem. Oratan nama degree mereka wallahi amma isu yang jadi Oromo kesa bare. baru si English fa dubatu TikTok isi ada warki I know. Mali peta di. Ingili fa ko understand the godo ba kanam na ada ba. Ati amma page sana nu debi saati deme perbuto so ingili fa sote TikTok in understand the one singone sinada mali peta ingili fike hikanga kanko wani kaka buhi iro masana understand the gode wana sa wambe ko na ada peta TikTok ni Oi, maruan dia gara-gara aja raye. Ilu fakenya faci ni cara sitama. mali ilu bilbilenan dagge fadu diro ilu yo jette ilu te bilbilenani hagarati buwajer ilu disi ilu yaro la haga arabu ilu marra marate ilu wallahi ilu dosi ka festana male ulla si sala garu Me atau Afar tahu jadi afar tara mau jadi afar tamma galcine ilu wallahi yo ilun adres unne ka batte Marcos Tyson dem ta ilu bir. ai disi sakana disi mali beta argir ngori enyu di rumah kakak buat kir amma bari rakin sama di beta ani daga yo ilun si sodate daga yo ilun si sodate dugumat hadarasa ke laite fi ilun si sodate harra TikTok isina fakube makaki jikira ilu jetta agefat ilu jetta bukan si jaran agefat juga wallahi ilun sore ko agefat ilu jet yasin jet agefat ilu jet yasin jet lakobsa ko kenne fi yasin fa kotu bakka kas adresa ko kenne fina indi de beta lakobsa ko social media ratin barrese ilu dimmo ganamatti bilbilena malippato kotti mate mal ko taga ara makan dubachum barbaro disi sigale like this is America this is America jaru ni no sakana disi sakar dagge Afarso carrata kalagen narafu feda. Afar tahu jadi. Tinasan ya. Kau warri na barbadu antakka isin barbada isin turnen. Ani Colorado era disi, Dubai era Ethiopia jechu. Ati Marco jiga to kana bilbile lu kana dalaga jira la yegi.
haadha keessa liminaan maal haadha keessa leedan itti bilbilee kaasuu dide amanee jira. Itti fidee Viktorii si fidee qoyga. Koi dis ati Mutilaiti ma bilbilte mata mutilaiti nando lamo. No, obsiga Marcos obsi jo chinan du banu sare jo bata koi. Ina aga dira. Okay, Marcos to pagavi siga wanna wale dukne. Jal ka namne elu tu majane da date anamo si gavi siga. Elu na sodate elu tu ma kuno amma ima arta bi elu bilbile na sodate je. Biti. Ayya, bakka kana qabadhu gaafii naa deebista. Ati kiiloomeetira yoo xiqqaate diisiin beekta. Filaayitiin sa'a sadii. Namni Itoophiyaa deemu diisii bu'ee Itoophiyaa deema sa'a sadii an Kolooraadoo jiru. Ani namaa wal loluun barbaadu amaara malee. Yoo dhiira taate qunxurroo qabaattee dhiira keetiin lama dabalattu. Ani si eegee si nyaachisee waliin haasofne badhe baanee waliin haasofne jechuudha. Akka dhiiraatti akkasuma siin jedhan kanarra naasuu an situmuu fedhu situmuu malee guyyaa maraatti qofa deemee eluun sodaatee na jalaa dheessee diisii maalii ta'ee jettee ani diisii bakka ati jirtu san dhaqee hin beektu 2019 jechuudha 2019 viidiyoo biyya laale jechuudha. Sillee si wal loluun fedhu. Oromo wal loluun fedhu. Maali. Okay, dhagai kaasi gaafadha. Dhagai si gaafadha. Situ eluun na sodaatee saa waggaa tokko haase ati ima dhiira ati gootaa miti nama gaafa jalqabatti bilbile koi ini bo jasba ini dhaggeeffadha. Gaafa jalqabatti bilbile maal jette Arabadis Marcos Arabadis. Police ati waan gabaabtu takka waan haga qunxurrootiyya situ gaafadha. Qunxurroon Oraba jaran tayyidin si dawajen sagale kan oraba tayyidin si dawajen Amerika kaisa dor kakal naman jechuun. Abu udai nagini dhiira taasaa jiraate warri qabuuti qabadha. Waan biraan haasa'in bor dhuftaa iftaan dhuftaa torbaan kana dhuftaa achi eega. Dhugaa rabbii arra kana sa'aatii kana amma kana tikeetii muraasa yoo nama taate ati dhugumaan dhiira dhiiro ati dhugumaan amma hin hojjetu kijibni dubarat ishi fixattee Marcos yo amma makiinaati kaafadhu fayyadamu barbaadaa rooma haasa'u badaa irraa Elu. Waan badan dubatin asa obada sir raplo chur bad sigale lutir rafune jira. dhaggeeffadhu dhiiroo akka dhiiraatti haasa'a akka dhiiraatti haasa'i okay amma maalan jedhe Maarqoosii amma maalin geessotte miti ani nama maa abaarsa maal geesse akkasii uummata keenya yoo dhufuu barbaade itti maatii akkasii yookaan ammoo hanqaaqeen akka dhiira akka nadhoo sirraa naasa'e yoo nagattamu barbaade nagattami akkasuma jechuu barbaade. Ol ilu dubbatte miti nan dubbadha ishii nan dubbadha dhaggeeffadha. Waan ji'a tokko fa'aa itti bilbilee. Ishii dubbatte miti dubbatta thank you so much. Ilaali ati koo gaafan sitti bilbilee maalan jedhe ati dhiira kootu diisii adreesiin si kenna jenna maal jette bilbiltee mullaayit faati dhalaatti madda bara dhalaatti madda amma mullaayitii maala godhan lolaa ati asina barbaadaa baran sin barbaadu barbaadu dubbatte miti bakka dhaabbadhu na eegii hagan dalagaa geessu maa bilbilan gaafii dhaabbadhu dubbadha dhiira tootti haasaa jira thank you dhiira tootti haasaa jira warri kaan miti qabadha gaafa ni jalqaba sitti bilbilee eenyutu jalqaba lole beekta dhalaatu lole nama mool nama goota keenya ajjeesuu barbaadu maal jetteetu dhalaatti maddeetu.
afaan Ay, duwwaa tapos amma dhiira dhaquu dandeetta waan biraa dhiisuu waan darbe. Ati goota, ati xiyyiintiidha. no ani gootan jedhe Way ati mata. Ani goota Dhufuu dandeetta. Marcos transportii ana cover godha. Ana dayta transportii kana cover godha. Transportii waan kana barbaachisu Ana cover godha. Lagi transportii kana cover godha ana dayta. Obboleesso. Dhaggeeffadhu yoo dhufuu hin danda'in bakka anaa seenee sirraa waan dalagii dalagi. Marcos, ati dhiiraami laal Marcos, shamarran hin ta'in obboleesso. Ati dhiirumaami dhugumaan. Dhaggeeffadhu. Dhiira taanaan achisi guddifnaati. Viidiyoo kee banadhu, makiinaa kee kaafadhu. Makiinaa kee kaafadhuuti. Obboleesso bahii gadi. Abboo jaalibsaa mucaan xayyaaraan sa'a sadii jira bar. Mana Okay. Amma suma taasaa fixxaniin barra kennisaa suma taasaa tol jettu Marcos waa si gaafa. Marcos dhiisaa naaf Marcos waliin ati dhiiraa miti. dhaggeeffattu bar rakkinni Dakika lama haasawame. Dakika lama haasawame Marcos. Ayye Marcos dakika lama haasawame. Elu muut godhu. Obboleesso dhiisaa mee simmatti ana waliin. maa hojjetu amma maa hojjetu Dhagaa Marcos. maa hojjetu Waan gootu dhageessiisa. Elu dhaggeeffadhu boo dhaggeeffadhu dhaggeeffadhus jedhe sitti meeqa dhaggeeffatte miti yoo dhageenne yoo dhageette dhaggeeffadhu yoo dhageenye ati sobini dhiisi dhagaye Ameerikaatti namni hawaasi godhu illee jiru obboleesson abooyin amma Ameerikaan jedhin wal godhatti muttee walirra ila yoo barbaaddan dhugaa qunxurroo kee nama sirraa buree si nyaachisuudhaan ashii luftaa kana dhaggeeffadhu nama qunxurroo sirraa buree kan si kaa'u abooyin Amerikaan inni jiru tun Ameerikuma uummanni. Afarso waasiima waan akkana shiltaamii qunxurroo walii gad ergitu wajjin nanaasu mucaani hin kijiban yaasiniin abbaan kiyya ta'u isteetii isaa bira dhaqee kootu gamba jennaan wallaahi. Ol deebisaa naaf isaa wajjin haasa'aa naaf isaa waa ol Nagaa keessa jiraadhaa rafuu barbaada. Jedhu ol deebisaa naaf isaa wal beekaa naa isaa waliin haasa'aa. Waan akkanaa kana na fidinaan. Elu deemi rafeti isa nu wajji taphataa deema haa taphatu nu wajji taphataa deemu rafeti deemu. Laa ol deebisaa naaf isaa wajjin haasa'aa ol deebisaa. Diqaalaa saree kana. Amma Marcos akka bakka beera dhageeffata jara kenna. Bakka biraa akkana kun dandeenye. Bakka siksiisan nu qayyisiisa. Marcos tokkoffaa irratti nama hudduu fi muttee qabu dhageeffatu si luuti si galee nama muttee fi hudduu qunxurroo qabu. Maraattuu kanaa kana akkamiin nama ittanii isaa bakka isa galchitan isin saree. Kuni sareedha saree waliin haasa'u deeme kijibduun isobaa kuni sobduu nama kanaa kijib Ameerikaa jira bara wal beena. Ameerikaa keessatti eenyu waltuma maa sobdan. Eeggadda namni waliin dhaabataa dhaqee afaanii walaala rabsu kaameraa jira bara. Maa afaaniin tuftee deema. Hudduu wanti yaasan see tagarama galgala laaqusan harkaan. Soba. Hudduu wanti yaatiif miti luuna boleessu. Innuu mataan isaatu hudduu salama matammaan isaatu geedalaga achi keessatti Ameerikaa keessatti hudduun salamu Marcos areeda qaba argitee fuulli isaa hudduu Haasa'u giddaan arabaa jala taa'ee sammaa gurra rakkifate mana nagaa qabdu keessa teettee satti haasa'itati. Biree daami. Kana akka beeratti laguun itti dhufu bakka deemutti takkaa laguun irraa citee hin beekne jechuudha.